Ascoltu malevotu, balerube indema, balerube indema, balerube indema, otu bareda yadama, balerube indema, balerube indema, balerube indema, otu bareda yadama. Ashama harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoonni kan koo bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu jecha kuni yaawutubii gadaati. Yaawutubiin gadaa akkuma beekamu yeroo adda addaa irratti haalatti fayyadama bilbilarraa appilikeeshinoota adda addaa irraa haarawaan bayan waan adda addaa irraa hojjechuu irratti argamti. Warroonni yaawutubii kanaaf miseensan ta'in yaawutubii kanatti subscribe, like, share gochuun dagatinaadha. Hiriyoota keessaniif yeroo adda addaa waan adda addaa hojjedhee viidiyoowwan adda addaa akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessan jechaadha. Har'a waan addaa tokko qabadhee isin dhiyaadhee jira. Wanni ani qabadhee isin dhiyaadhee al tokko osoo hin beekin diileet goona suuraa kan keenya mobaayila kan keenya keessaa suuraadhaan sunni fuuraadhaan nu barbaachisu ta'uu danda'u. Suuraa san akkamitti deebisnee argachuu dandeenya waan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akkanumallee namni illee nu jala diileet gochuu danda'a. Waan san akkamitti suuraa san deebisnee argachuu akka dandeenyu isiniif qabadhee dhiyaadheera jechaadha. Akkamitti deeffachuu dandeenya gara miimoorii keenyaatti akkanumallee gara bilbila keenyaatti deeffachuu akkamitti akka dandeenyu wajjin ilaalla jechaadha. Egaa har'a kana qabadhee gara barnoota keenyaatti osoo hin darbin dura warroonni yaawutubii kan kootiif haarawaa taatan asirratti gada yaawutubii kanarratti asirratti subscribe isa jedhu kana tuquudhaan mallattoon bilbilaa fuuldura kanatti isinii dhufa. Mallattoo bilbilaa kanallee tuquudhaan akkanumallee ol ishee jechuu kana irra godhuudhaan yeroo mara viidiyoowwan hangadhiisu akka isin ga'u gochuu ni dandeessanii. Egaa haala kanaan miseensa yaawutubii kana ta'uu ni dandeessan jechaadha. Dhaggeeffattoota keenkoo please subscribe, like waliif godhuu hin dagatinaadha. Akkanumallee share waliif godhaadha. Amma garuma barnoota keenyaatti ceena. Appilikeeshinii nu barbaachisu appilikeeshinii kun nu barbaachisa. Photo recover isa jedhu kana nu barbaachisa. Application kana eessa arganna warra jettaniif description boxii kan koo jalalis isinii kaaya. Akkanumallee salphumatti Play Store keessaallee argachuu dandeessan jechaadha. Haala kanaan Play Store keessa seentanii Play Store isa jedhu kana keessa seentanii gubbaa kanarratti recover photo illee jettanii yoo barreessitan akkanumallee guutuu akka al tokko recover photo baay'eetu jira. Warroonni feekiif hojjetaman illee waan adda addaatiif warra hojjetan waan jiraniif isin yeroo barreessitan recover all photo all deleted jettanii all deleted photos and photo recovery jettanii inni barreessitan jechaadha. Isin haala kana jettanii yoo barreessitan isinii dhufa jechaadha. Okay jettanii asirratti okay yoo jettan isattu isinii dhufa. Appilikeeshinii kana fakkaata. Isa asitti argamu kanaadha. Appilikeeshinichi isa kanaadha. Kan biraa kan kana fakkaatanis baay'eetu jira. Appilikeeshinii kana buufachuu hin dagatinaadha. Asirra okay jettanii okay jettanii ana kanaaf fakkeenyaaf buusee waan jiruuf opiin qofa gochuu ni danda'a. Isin garuu asirratti install gochuu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan argachuu ni dandeessanii. Akkanumallee description boxii kan koo jalallee isinii kaaya. Haala kanaan asirratti okay jettanii dibantu. Haala kanaan isinii dhufa jechaadha. Haala kanaan yeroo isinii dhufe start ishee jedhu kana tuqxanii akkanumallee next ishee jedhu kana tuqxanii akkanumallee daka kanarra dhuftanii next ishee jedhutu jira. Dakana buutanii go ishee jedhutu jira. Haala kanaan isinii bana jechaadha. Appilikeeshinichi kana fakkaata. Haala kanaan isinii bana jechaadha. Akkamitti deeffachuu akka dandeenyu sirriitti na hordofaadha dhaggeeffattoota kan koo. Haala salphaadhaan deeffachuu ni dandeenya jechaadha. Gara miimoorii keenyatti fi suuraawwan nu jalaa bade deeffachuu ni dandeenya. Bakka kanatti recover photo ishee jedhu kanarratti qaqqabna. Isinii jechuu barbaada. Asirratti normal scan ka jedhu kanarratti okay tan. Full scan isa jedhu kun internet isin barbaachisaa yeroo baay'ee warri internetan deeffachuu illee barbaadan asirra gochuu ni dandeessani. Akkanumaan illee internet malillee normal scan isa jedhu kanarratti illee scan gootanii deeffachuu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan beeksisni isinii dhufa. Beeksisa kana ofirraa haqaadha.
haala kanaan akka argaa jirtan jedhee yaada 149 suuraawwan na jalaa bade yookaan beekee balleessuu danda'a yookaan immoo ani osoo hin beekin kan na jalaa badan haala kanaan recover gochuu danda'a jechaadhaan argitan jedhee yaada 149 na jalaa badanii jira. Mee suuraawwan kana bannee ilaallu. Suuraa kana irratti tuyna. Asirratti yeroo achi tuyxan asirratti images isa jedhu kanarra dhuftanii haala kanaan suuraawwan an balleesse haala kanaan dhufee jira jechaadha. Kanaan dura kan balleessitan dagattanii balleessuu dandeettanii beektanis balleessuu dandeettanii inni garuu suuraa san deebisee isinii deebisa jechaadha, isinii fida jechaadha haala kanaan. Fakkeenyaaf as keessa suuraawwan 5 badee asirratti dammoo suuraa 101 badee as 8 as 7 akkanuma jedhaa deema jechaadha. Isin kana caalallee isin jalaa baduu danda'a. Haala kanaan deeffachuu ni dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan isin dhufa haala kanaan yeroo isin dhufe isaan kana irra tik irra gootanii akkanatti mallattoo adii kana irra gootan jechaadha. Beeksisnoonni adda addaa isin dhufa. Beeksisa kana of duubatti deebi'uun dagatinaadha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti tik itti gootanii mallattoon adiin as jirtu kana ishee raayitii fakkaatuuf keessatti qabdu ishee tuyxanii haala kanaan gara asirratti restore selected isa jedhu kana tuyxan kanatti gara memorii keessaniitti isinii deebi'a jechaadha. Suuraawwan kunniin haala kanaan suuraa isin jalaa bade deeffachuu ni dandeessan jechaadha. Suuraawwan baay'eetu jira haala kanaan deeffachuu ni dandeessan jechaadha. Suuraawwan isin jalaa bade haala kanaan deeffachuu ni danda'ama jechaadha. Appilikeeshina salphaadha. Appilikeeshina kana buufadhaadha itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Kanarra qabadhee isiniif dhiyaadhee fixeera. Dhumarratti warroonni YouTube kan ko subscribe godhe subscribe gochuun dagatina akkanumallee share waliif godhaadha. Yaada keessan illee naaf qoodaa isin jechuu barbaada. Kanarra qabadhee isin dhufe fixee jira. Nagaan naa tura.